Wajjirri paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa mata duree humna abjuu guddina amansiisaaf jedhuun hojjettoota mootummaa miseensa paartichaa ta'aniif leenjii kennu eegaleem. Leenjichi marsaa afraffaa kennamaa kan jiru yoo ta'u abjuu waloo qabaachuu fi paartii cimaa abjuu waloo kana dhugoomsuu fi baachuu danda'u ijaaruuf leenjichi barbaachisummaa olaanaa qabaa jedhameeti jira. Leenjii kanarratti itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Shannaa fi Ajjamaa dabalateem hoggansii fi hojjettoonni miseensa paartichaa argamaniiti jiru. Leenjiin kun bu'uura paartichaa daran jabeessee utubuu fi hoggansa mul'ata jabaa biyya ceesisuu qabu horachuuf baay'ee murteessaa ta'uun obbo Shannaa fi Ajjamaa dubbataniiti jiru. Yeroon kun yeroo paartiiti. Paartiidhaaf guyyoottan kana yeroo keessan humna keessan dabarsanii kennuu danda'u sina jiraata. Kaleessas yaada isin fiddaniin hojii isin hojjettaniin paartichi hundeessaa gadi fageeffachaadha kan jiru. Borus abdiin paartii kanaa isin koorii baasuudhaan adda duree baasuudhaan sadarkaa adda addaatti hoggansi akka kennamu hoggansa egeree ijaaruudhaaf hojiin hojjetamaa jiru hojii gaggaariidha. Hoggansi egeree isin keessaa ijaarama boru biyya kana fuudhee kan deemu magaala keenyas sadarkaa fooyyeetti ceesisuu kan danda'u hoggansi egeree as keessa jira. Hoggansa keenyas leenjii kana keessatti baasaa deemuun hin barbaachisa waan ta'eef yeroo keenya guutuu leenjii kanaaf akka dabarsinudha. Hoggansi egeree magaalaa fi biyyaa tolchuu danda'uun leenjii kanaan abjuu biyyaa dhugoomsaa deemaa kan jedhan obbo Shannaafin miseensonni paartichaa humna guutuun leenjicha xumuruu akka qaban dhaamaniiti jiru. Sanada leenjichaa kan dhiyyeessan itti gaafatamaan damee ijaarsa paartii badhaadhinaa magaalichaa obbo Adam Faqoom qormaatilee mudachuu malan carraatti jijjiiruun kaayyoo badhaadhinaa paartichi qabate galmaan ga'uuf humna abjuu guddaa qabu horachuuf paartii jabaa hin daddaqne ijaaruun mul'ata biyyi guddinaaf abdu dhugoomsuu akka danda'u leenjicha keessatti tuqaniiti jiru. Abjuu waloo qabaachuu fi paartii cimaan abjuu waloo kan galmaan ga'uudhaaf paartii cimaa akka isa barbaachisu kaa'aa jechuudha. Abjuu waloo galmaan ga'uudhaaf paartii cimaa abjuu waloo kan galmaan ga'u akka isa barbaachisu sirriitti hin kaayaa. Biyyoonni abjuu waloo qaban paartii cimaa hin qabaatin milkaa'uu hin danda'ani. Abjuu waloo qabaattee abjuu waloo hin qabaatin paartiin cimaan uumamuu hin danda'u. So kanaaf abjuu waloo qabaachuuf paartiin cimaan abjuu waloo kana galmaan ga'u jiraachuu akka isarra jiraatu. Leenjiin kennamuu eegale kunis guyyoota 3 kan turu ta'us odeeffanneeti jirra.